Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Shurrubbeen mootummaan nagaan rakkoo furuuf garaa irraa fedha guutuu hin qabu jechuun qeeqe. Mootummaa Itoophiyaa waliin araaramee kagalee hoogganaa waboo duraanii keessaa tokko ka ta'e shurrubbeen mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaa mariin fixuuf guutummaatti fedhii hin qabu jedhe. Barreeffama ilmi namaa du'a hin ooltu kanaaf dhugaa dubbannu jechuun barreesse keessatti namni kun mootummaan rakkoo karaa nagaa furanna jedhaa dhuguma garaa irraa fudhatee dubbataa jechuun akka gaaffiitti qeeqeera. Walajjeechaan Oromoo fi Oromoo gidduutti haa dhaabbatu dhaadannoo jedhu kan mootummaan deddeemsisu barreeffama isaa kanaan qeeqa. Irra deddeebiin caasaaleen mootummaa dhaadannoo nageenyi waaraan Oromiyaa keessatti haa mirkanaa'u sagaleen qawwee obbolaa gidduudha haa callisu jedhutu deddeemsisanii mul'ata. Nutis kanuma bu'uureffannee daandii nagaa filannee as jirraa. Yaada kana baay'ee ni jajjabeessinaa ni deeggarras ka jedhe shurrubbeen dubbiin kun garuu dhugummaan isaa onnee irraa ka maddu miti jedheera. Barreeffama sodaa of keessaa qabu garuu duuti waan hin oolleef dubbachuu akka qabu murteessee haasa'u kanaan shurrubbeen lafa kana irratti dhaabbannee namnu bornii duunanii wareegamnaa ka darbee jiraatu seenaadha jechuun ergaa isaa dabarfate. Dubbiin marii rakkoo furra jechuun caasaan mootummaa haasa'u ka garaa irraa madde akka hin taane kan hime shurrubbeen ofuma isaaf daandii nagaa filatee galee akka yaade ta'uu diduu isaa barreeffama isaa keessatti bifa gaabbiin dhiyeesseera. Yeroo darbe muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad Wallagga deemanii turan nagaa barbaanna jedhan warra galee galateeffachaa warra hafanii waamicha dhaaman kunii barbaachisa ka jedhu barreeffamni shurrubbee akkasumas itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaas tibbana marii sagalee qawwee callisiisuu jedhu irratti yaada kennaniin waliin teenyaa mari'annu jechuun waliin ta'anii mari'achuun kunis akkami jechuun bifa gaaffiin qeeqeera. Irra dibaan hin barbaachisu ka jedhe miseensi waboo duraanii kun waraanni daandii nagaa filatee galeeyyuu qabaa gaarii argataa akka hin jirre ifatti ibseera. Nuti lolli afaan qawween Oromiyaa keessatti Oromoo gidduutti taasifamaa ture gidiraa ulfaataa uummata siviilii irraan ga'e qabsicha keessaa qooda fudhannee wayita turreetti dhaabbannee akka of ilaallu nu taasiseera ka jedhu namni kun garuu akka yaadanii galan mootummaan nagaan rakkoo furuuf fedha kan hin qabne ta'uu isaa cimsee hubachiiseera. Dubbiin shurrubbee kun waraanni bilisummaa Oromoo biyyoota hedduu waliin walii galtee mallatteesse jedhamuun gabaafamaa yeroo jirutti dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa walii galtee waboo fi finciltoonni biroon biyyoota hedduu waliin taasisanii rifaatuu keessa akka galee himama. Lolli Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru babal'atee sadarkaa hammaataa qabbaneessuun hin danda'amne irra ga'uu mala jechuun hayyoonni siyaasaa yaaddoo qaban himu. Oduu keenya itti aanuun waboon humnoota kaabaa waliin walii galtee tolfachuun guddaa nama yaaddeessa jechuun hayyoonni Oromoo himan. Tibbana waboon humnoota kaabaa fi biyyoota hedduu waliin walii galtee taasise ka jedhu erga dhaga'ame as namuu irraa dubbachuu jabeesseera. Dhimma Oromiyaa keessaa fi dhimmoota kanneen ilaalchisuun OMN guyyaa dheengaddaa Piroofeesaroota Oromoo 3 keessummaa taasisuun dhiyeesseera. Hayyoonni Oromoo kunneen yaada laataniin hurrii waraanaatu Oromiyaatti marsaa jira jechuun balaa sadeemu akeekaniiru. Marii kana irratti uummanni cabe birmadummaa dhaba, uummanni birmadummaa dhabe mootummaa dhabanii tuffatama, qabeenyi isaas ni saamama ka jedhan Piroofeesar Mohammad Hassan akka uummata aadaa seenaaf afaan hin qabneetti ilaalamaa jedhaniiru. Uummata keenyas kana mudate jechuun rakkoo har'a Oromiyaa irra gahaa jiru himan. Rakkoo kana keessaa ba'uun barbaachisaa ta'uu kan himan hayyuun Oromoo kun uummanni keenya kaleessa qawween cabee qawweedhumaan bulaa jirra jechuun ibsaniiru. Kana keessaa ba'uufis qawween barbaachiftuu ta'uu kan himan hayyuun kun haalli Oromiyaa keessaa ammaa sodaachisaa akka ta'etti dubbatu. Hawaasni bilisummaa hin qabne ofitti amanamummaa akka dhabu kan himan hayyuun Oromoo Piroofeesar Mohammad Hassan akka waan namaa gadi ta'etti akka of ilaalu taasifamaa jedhan. Rakkoo xiinsammuu har'a saba keenya mudatee jiru kana keessaa baasuuf illee qabsoon akka barbaachisu ibsu. Uummanni keenya uummata hedduu tuffatamedha akka jedhan hayyuun kun muummee ministeera Itoophiyaa ammaa Oromoo cabsuuf Oromiyaa diiguu qofaa irratti kan hojjetu ta'uu dubbatu. Abiyyi manneen barnootaa keessaa illee afaan Oromoo dhabamsiisuuf hojjetaa jira akka jedhan namni kun qabsoo uummata keenyaa aangoo irratti ba'ee jedhama keessatti koree nageenyaa ijaarratee jedhu. Koreen inni ijaarrates warrumaa akka inni aangootti ol ba'u taasise ajjeesuu akka ta'e himu. Oromiyaa keessatti jaarsis dubartiinis nagaa dhabe ka jedhan Piroofeesar Asaffaa Jaallataa ammoo rakkoon har'a qe'ee Oromoo keessaa dhaga'amu hangam ulfaataa ta'uu dubbatu.
Kaayyoon Itoophiyaa yeroo mara Oromoo qoraan taasifatee bobeeffachuudha akka jedhan hayyuun Oromoo kun ilmaan Oromoo dirqamaan waraanatti guuramuu dabalatee yakki namoomaa raawwataa jiru daangaa kan hin qabne akka ta'e dubbatu. Kanaafis akka fakkeenyaatti maanguddoo dhiyeenyaa Arsii keessatti qoobii godhatanii jiran humnaan qoobii musliimaa ofirraa baasii darbadhu jechuun waraanni mootummaa akka dararu viidiyoo agarsiisu akka fakkeenyaatti kaasu. Profeesar Asaffaa Jaallataa rakkinni har'aa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru daangaa akka darbe ta'uu isaa dubbatu. Sirnichi dararaa Oromiyaa keessatti Oromoo irraan ga'u isaan kannaan dubartii Oromoo biyya Arabaatti ashkarii godhee gurgurataa jira akka jedhan Profeesar Asaffaan shamarran Oromoo biyya isaaniitti kabajamanii jiraachuu malan ashkarii Arabaa godhanii gurgurataa akka jiran dheekkaman. Dubbiin Profeesar Asaffaa Jaallataa kun adeemsa mootummaan shamarran Oromoo hojiitu biyya Arabaatii argame jechuun gara sanatti guuraa jiru qeeqa. Mootummaan gibira irraa argatu akka galii biyyaa dabalutti ilaaluun bittaa garbaa ammayyaa'ee taasisuun hojjettuu mana keessaa gochuun lammiilee alatti ergaa jira. Kun ammoo hayyoota dheekkamsiisuu danda'eera. Marii OMN gaazexeessaa Dajanee Guutamaan dhiyaate kanarratti hayyoota dhiyaatan keessaa tokko Profeesar Asfaa'u Bayyanaati. Isaan ammoo siyaasni ABO fi WBO adda baase qabsoo Oromoo keessatti qaawwaa guddaa nutti uume jedhan. Akka hayyuun kun jedhanitti ABO'n WBO abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti laate. Isaan ammoo imaanaa fudhatan saneessaan akka ga'an ifatti waan dubbatan hin qaban. Kun ammoo baay'ee qaawwaa guddaa uume aarsaa irra kaffalamaa jiruuf sababa akka ta'etti Profeesar Asfaa'u dubbatu. Hayyuun Oromoo kun akka jedhanitti dhiyeenya WBO'n humnoota kaabaa fi Saudi Arabiyaa waliin Sudaan magaalaa Kaartuum keessatti walii galtee taasifate balaa guddaa akka qabu dubbatu. Maxxansi Maartiin Filuut dhiyeenya walii galtee WBO'n qaamolee hedduu waliin taasise jedhu kun ijoo dubbii ta'eera. Akka jedhametti Sudaan keessatti gareen mootummaa Itoophiyaa lolaa jiran WBO, TPLF, Faannoo, Eertiraa, Ijipt, Sudaan, Saudi Arabiyaa, Turkii, Somaaliyaa, Jibuutii fi kaan magaalaa Kaartuum keessatti walii galtee mallatteessaniiru. Faallaa gareelee kanaa kanneen dhaabbatan ammoo Itoophiyaa, Rapid Support Force yookaas finciltoota Sudaan, United Arab Emirates, Israa'el, Somaalilaandii fi kaanis michummaa ummachuu isaaniitu himama. Haalli kun ammoo jeequmsa gaanfa Afrikaa ammeessa jedhamuun yaaddameera. Gabaasni WBO'n humnoota hedduu waliin wal ta'ee jedhu kun erga mootummaan Itoophiyaa finciltoota Sudaan garee Rapid Support Force mooraa leenjii kenne jedhamuun gabaafamee booda dhiyoo dhaga'ame. Kanarraa ka'uun turtii dheengadda OMN waliin taasifame kanaan Profeesar Asfaa'u Bayyanaa Oromiyaa irratti hurrii waraanaa buufatee jira jechuun sodaa qaban himu. Humnoota kaabaa waliin WBO'n hariiroo uumuun balaa qaba ka jedhan Profeesar Asfaa'u rakkoo ammaa kan caalu nutti dhufaa jira jechuun yaaddoo qaban himu. Haalli walii galtee jedhame kun diina isaa amma jiru caalu waliin nu dhaabuuf deemaa Eertiraa cina dhaabbachuun balaa guddaa hordofsiisa jechuun dubbataniiru. Oduu keenya birootiin Faannoon naannoo Amaaraa keessatti qaama maqaa filannoo jedhuun socho'u irratti tarkaanfii nan fudhadha jechuun dhaadate. Naannoo Amaaraa dhibbantaa hedduu dhuunfatee akka jiru kan himamuufni Faannoo naannichatti qaamni maqaa filannoo jedhuun socho'u adaba maluu akka argatu dhaadateera. Cidha dhiiga bilchiginnaa maqaa filannootiin gaggeessuuf jiru irratti hirmaachuun gatii guddaa isin kaffalchiisa jechuun garichi ibsaa haala yeroo irratti baaseen beeksiseera. Gama biraan bilchiginnaan haalli kamiyyuu filannoo irraa nu dhorkuu hin jiru jechuun dhaadateera. Dhimma kana irratti yaaddoon bal'aan nagahamaa jira. Gareen sochii Faannoo saba Amaaraa jechuun waamuu fi qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiru ibsa guyyaa kaleessaa karaa dubbii himaa isaa Asiras Maaree Daamtee baaseen sochii bilchiginnaan filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeessuuf taasisu balaaleffachuun cidha dhiiga lammiileetiin qophaa'edha jedhe. Gareen kun qaamni kamiyyuu filannoo irratti kan hirmaatu yoo ta'e akka diinaatti lakkaa'uun irratti qabsoomna jechuun akeekkachiisa kenne. Kun utuu kanaan jiru afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Agaanyaa'u Tashaagar dheengadda magaalaa hawaasaa irraa haasawaa taasisaniin filannoo akka qabeessaa fi amanamaan ni gaggeeffama jedhaniiru. Hidhattoonni Faannoo ammoo namni dhuunfaas ta'e paartileen akkasumas gareen kamiyyuu cidha dhiiga lammiileetiin qophaa'e kanarratti akka hin hirmaanne jechuun bilchiginnaan ammas uummata jumulaan fixuu fi umurii aangoo isaa dheereffachuuf diraa namaa maqaa filannootiin taasisuu irraa of qusadhaa jedheera. Oduu keenya dhumaatiin waraanni Sudaan haleellaa diroonii lixa Daarfur keessatti raawwateen ajajaa garee finciltoota Rapid Support Force tokko ajjeesuu hime. Waraanni Sudaan jimaata darbe magaalaa Foorbaaraangaa keessatti konkolaataa waraanaa irratti haleellaa diroonii raawwateen ajajaa garee finciltoota Rapid Support Force fi
namoota biroo 12 ajjeesuu maddi waraanaa Sudaan Tiriibuniin gabaaseera. Haleellaan kun qaama duula qilleensarraa guddaa waraanni Sudaan naannoo Daarfur torbeewwan darban keessaa gaggeessaa ture keessaa tokko yoo ta'u, naannoon kun bal'inaan to'annoo Raapid Sappoortii Foorsi jala jira. Maddeen waraanaa Sudaan Tiriibuniitti akka himanitti dirooniin kun konkolaattota waraanaa 9 naannoo Foorboor hanga socho'an irratti xiyyeeffachuu ibsan. Kanaanis qondaalli sadarkaa Meejer Jeneraalii fi qondaaltonni biroo dabalatee namoonni 13 kan ajjeefaman yoo ta'u, 23 madaa'aniiru jedhame. Namoota ajjeefaman keessaa Meejer Jeneraal Abderraahim Bahar Jaalii ajajaa beekamaa garee finciltoota maamlixaa Daarfur keessaa socho'an yoo ta'u, Jeneraalichi naannichatti loltoota bobbaasuu fi sochoosuu keessatti nama sadarkaa duraa fi dhiyeessii loojistikii biyyoota ollaa Afrikaa irraa dhufus ni to'ata ture jechuun Sudaan Tiriibuniin gabaaseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.